Ani duraan naguma qaba beeta sii galee. Erguma mucatti harargee tana fuudhee as. Turungaa shukiyaar. Rabshaan arsii arrabsitee rabshaan ani nama sirra haasa'uun harargeetti osoo heerume wallahi billahi qeensa qabee haga miilaatti gammachuutti qaba. Harargeen biyya yoo itti dhalatan alhamdulillah jedhan ummata yoo itti siqan irraa milkaayan irraa daraaran irraa horani harargeeni. Fiddee waan harargee fuudheef akkasitti wal keessa hin naqini dubbii kiyaar keetu boondarii kun. Dubbimatu barsan fakkaata amma kinoo kamal. No, kiyaar sanii miti. Gaafa dokkee fasirraa haasoftan sanii. Gabbahee kilmaa takka hin dubban. Gaafa bulluqa haasayan sani. Gabbahee. La ilaha maali haasa'uu hin feene bulluqa sayyoo taate dachiin adunyaa tana hundatu dhaya laal. Adunyaa tana hundatu dhaya. Sigari adunyaa tana hundatu dhaya. Garuu hoo abbaan feete gandummaadha naan jedhi malee marqi kutaa arsii keessatti marqamu maqaa qaba. Abbaan feete gandummaadha naan jedhi. Sheen namarqi maqaa qaba. Marqa amma disti laambobanii isin jala kaayan kan osoo hin taane kan ottetti marqan maqaa qaba. Anama distitti laambobanii isin jala kaayan kan osoo hin taane kan haati ottetti maqaa qaba. Itti dawwala. Ennaan laachuu. Kan haati tiyya ottetti marqi kun maqaa qaba. Haadha faatee. Amma kuwa dubbii yoo gabaabaa gootan maal. Koy afachu haadha faatee waan takka bichaa beekuu barbaada. Afachu gara laafuu afachu. Abbaan kabakeetti na kabajan maa dadaffarta jira. Si kabajallee ansi jaaladhallee hin beekatu fi miti baallaa gara laafuu. Anaati si qabana nama ofii nama qabatame gadhaabaddu. Afachu eshi gaafii takka bichaa gaafadha koy. An gaafii tana bichaa mee matamatti naa qabadha. An mucatti erga ummalkeeroo ijjool barre waggaa tokkoof ji'a lama sadii hin geennu amma gana sii galee. Garuu mootu an achi durallee nama fidaa ture waggaa lamaa fi ji'a torba caalee. Afachu gara laafuu. Gara laafuu afachu dubbi. Harargee fuutee, Jimmaan fuutee, Wallaggaan fuutee, Arsii fuutee, Qilefete fuudhii. Intalli tee nu biratti kabajaa qabdii, niitiin nama fedhe birattuu kabajaa qabdii jecha mucayyoo hin fayyadamin. Walaa kabaji. Eshi mucaa asliin birrii sii guuredhee haadha tiyyaaf jaartii tiyyaa arrabsiifsan maaliif narraan dhaabsif? Itti sokkee. Atiif mucalleen akka laaletti anama dheengada bilook baase malee ani bilookeera mucalleen baxxaame arraba dheerataa. Atillee arraba dheerattaa haadha arsiin arrabsinaa atiifinni yoo barbaadan albeen yoo barbaadan harkaan yoo barbaadan tiktokiin muka walitti naqaa. Eega addaan dhaabachuu diddan eega waan arsiin isinii keette ijoollee saayiba keessanii isinii keette wanni miidiyaa isinii kaa isin dide namni giddiin isin bulchu tokkollee hin jiru. Atis mirga qabda inillee mirga qabda. Eega sillachuu onnee walitti agarsiifachuu deemtan dhuunfa wal arrabsa. Onumaa gochuu hin dandeenyu nuti. Kanaaf haadhatee dhiifama gaafachuun homa takka isin diqqeessu. Miidiyoo ijoolleen sirratti qabdee dhiifama gaafachuun jechuu dandeetti. Haadhatee gaafachuun homaa namaa gadi sin godhu haati arsii guutuun haadha keetii gaafadhu. Yoo kun si diqqeesse immoo xiqqaadhu. Hankanaa ol waan biroo jechuu hin barbaadu warri miidiyaa waan feetan jira. Warri gubbaartan jechuun xumureera. Carraa takka dubbachuu barbaada. Amma dhageeffadha. Tokkoffaa yaada akka kana guutuyyuu dheeressuu hin barbaanne. Hawaasuma asii kanattu yaada garaagaraa wal jalaa fuudhanii dheeressan malee kiyaar yoo dhiifama gaafate kabajaadha. Haadhaa fi abbaa ofii dhiifama gaafate malee rakkoo takka hin qabu waan isa miidhu hin qabu waan isa xiqqeessu tokko hin qabu. Nama kabajamaa dhiifama nama gaafata waan ta'eef namni osoo hin balleessinuu haadhaa fi abbaa ofii yoo dhiifama jedhaa oolee arsiin tiyya dhiifama yoo jedhee uumaa takka rakkoo takka illee hin qabu. Kiyaari wanni irraa hir'isu hin jiru kabajama duraanii sanii ol dabalaaf malee. Amma laal kiyaar dhiifama haa gaafatu rakkoo hin qabu. Wayitii dhiifama gaafatu kana keessatti isin yaada dhiifamaa malee warra isa arrabsu kanallee maaliif tasgabbaa jettanii itti himne. Dhiifama kiyaar amma gaafachuu hin danda'a. Dhaafadhu yoo jedhaniin kun waan irraa waa buusu miti. Garuu hanga isaa ammaa kanatti koomantii kana jala arraba hin dhaabne. Mucaan kun nama obsa qabu. Ralaafo bannaati gizee namni tokko dubbatu jalan dubbatina. Warra koomantii kana sira yoo Gizee namni tokko anuu waan jechuun deemu jira miti usme jalan dubbatina. Yes, anillee yaaduma laal. Mucaan kun arrabsamaa jira. Haadha faaxereef koomantiin irraa cufa jedhaa ture. Osoo inni naaban hin jedhin koomantiin guutuun baname. Haga ammaa. Bani jedhe isaat bani jedhee bar. Dhageeffadhu kaa ani hin dhageenne. Laala cufii isaa malee bani isaan dhageenne. Kiyaar koomantii bani rakkoon qabu hin jenne. Okay. Eshi dhiisi amma haa godhamu.
dhageeffadha ka wayittima yaada kanaa usilaa nama himtanii jettan inni kunillee obboleessa kenna isinillee obboleeyyan tenne shamaraa fi dhiirri arsillee gudeeda takkarraa baane wanni garagaraa baanee diqaalaa waliin nu fidan wayiiti iyyuu miti har'a yoo shamara arsii gabbayee kiyaan arrabse obboleettuma ofiitiif yaaduma ofii sana arrabse malee wanna nu guutuu arrabsa jedhamuu hin qabu sii galee mikinaanne hundi innillee waan gudeeda arsii irraa bahe osoo bakka biraa irraa bahe jibbaa yookiin kutaa kanaa qabu yookiin shamara keenya kanarraa qabu arrabse jenne malee namni kunii hin dogongore yookiin dogongoree arrabse hin jennu. Kanaafuyyuu ijoolleen as jala jirtan kunillee tasgabbaaya oomantii nagayaa barreessaa yoo waan barreessitan dhabdan immoo cimjiraa ta'a dhageeffadhaa warri rikoordii keessan godhattanillee rikoordii godhadhaa kiyaar immoo dhiifama isin haa gaafatu hawaasa keenya arsii guutuu walitti qabee hawwata keenya karafarraa akka kabaja qaban kana ka warra miidiyaallee immoo warri kabaja qabdanii jirtanii ijoolleen kabaja hin qabnellee kabaja ofitti godha nama jala deemtanii nama arrabsitanii borna arrabsan jettanii gabbaatanii mataa nama tuqina haadha faatee irraa fakkeenya fudhattanii nama miidiyaati haati faatee mee deemtee koomantii yaatti nama arrabsitee gartanii osoo isii yoo arrabsanii dhayitee achitti hin arrabsiti yoo dubbatu barbaaddellee yaada ifaan bilisa ol baateetiniin mana isii banattee dubbatti malee akkanatti yoo of kabajanii ka jettan taate namni ka'ee isin koree yookiin walitti qabee hawaasallee tuqun jiru akka namni birallee nu tuffatu akka namni birallee nu arrabsu akka namni ijoolleen teenatullee gabbaatee miira keessa galtee isin arrabsitu ufin godhinaati isinillee of kabaja kiyaarillee immoo dhiifama haa gaafatu hawaasa isaa kiyyootillee dhiifama jedhiini garamarraa siyaadii sanii isaanillee kana boodatti siif isaan jidduutti hamtuun takkan deebiin hamtuun hin argamini fataa jettee dalagaa keetti kuftu. Eeywa bakka maarree amma jiran warra tiiktookii jalaa nama arrabsistanaa warra maqaa arsiitiin maqaa baafattee nama arrabsistanaa miti warri haadhota naa taataniif obboleeyyan kiyya gurguddoo taatan obboleeyyan kiyya quxisuu taatanillee shamarran arsii jecha san yaa'u karantaani na hubattan waan taateef akkuma na hubattanitti uummanni hin dogongoru baay'isoo nama dhuunfatti dogongora malee so dhiifama jechuu barbaada warri tiktok irraa nama arrabsitan immootu yaa'u itti fufaa jabaadha anillee asuma jira isinillee asuma jirtanii waliin kawaan taanu ta'a jechuu wajjumaan asumarra jirra waan taateef walitti muddaa oolla so yaa'u tiktok fi facebook yaa'u arrabsuun haaraallee ta'uu baatu yeroo takka beeytee namni bifa qindaa'een nama namaa yoo arrabsan nama ofillee yoo arrabsan kan mootuu silaa ati guddaadhayyuu jettee yaadduu waa beeka jetteen yaaddullee yoo si arrabsisiisu si dhagayama beeyte waan san jechuu isin kiyaar maal jedhee jechuu osoo hin taane eenyutu maal goonan kiyaar waa godhee waan jedhullee ilaaluu qabdan siinii galee tokkoffaa wannan arrabseef arsiin duraanii namichatu shiftaa arsii wajjoolloleedhan sii galee namichi shiftaa arsiidha walloleen nama hambaa wajjiini bakka dubbiitii arsiin ilaaltuu jedhe maalii jennaani namni biraa ijana laalee dubbiin alaala arsiin garuu dhugaa laalte dubbiitii yalaaltii natti muranii jedheedhan namichi shiftaa sii galee arsiin duran kaleessa beeku sun abbaa feetellee yoo taate yoo badii qabaate gadi qabdeen lafatti maaliif akkas goote jettee balleessitee jettiin jechuu ka ammaa kun xiqqoo isii na jalaa beeytanii ijoollee tiyya haayixaa fixattanii sanillee homaati miti gaaf tokko amma hin qajeelchina haga arsoomni bakka duritti qorsoomatti deebi'utti ani qabsoo amma eegale kanan dhaabu baay'isooyi abbaa waa jedhe likkii itti himaa deemuun kiyya kamitti fufu ta'a jechuu isinii galee garuu immoo ija ummataa duratti namni risiitii of harkaa qabu waa mara of harkaa qabu maqaana balleessuuf yoo inni deemu namnumti tokkochi jara tana keessa walitti fiddee gaafattee kun maal baase jedhe kun maal fudhadhe jedhee namni gaafatu dhabamuun isaa dhuguma yaa'u sikkoomandoon kiyya ka dur an beeku sunii fi ka amma deemaa jiru kun xiqqoo isii na jalaa gadi buutanii beeytanii gassiixan akka malee rabbi inshaallah ol nu haararu quwaaf quduraa ofiitiin akkuma reef jedhe san baay'isee waan reef jedhe san ammallee ittuma deebi'a yoo kutaa biraat irraa fuudhuun kiyaar isin aarse nama baay'eetu faranjii fuudhe ka akka abdii xayyibaa qofa okay namni baay'een isaa jaartiin isaa faranjii doktor gammachuu magarsallee kino oromoo qulqulluu inni kino inuma nama seenaaf aadaa oromoo
sirna gadaa Oromoo kana barreessee akka hin banne utubee hanga tokko dhaloota ammaa kana waa barsiise garuu jaartiin isaa faranjii sii galee seenaan beeku beektaa dhaloonni keenya kamma jiru kun girrisaa kiyyana jalaa jarjarte beektaa akka malee innaa akkasii soo kana waan taateef jennaanii wantan jechuu barbaadu arsiitiyya nama kan kee jaartii kutaa biraatii fuudhe jettee ofirraa achi hin dhiibin ofirraa maqaa isaa malillee maqaan kenniniif wanti sun deemet waan gosaaf gosa gandaaf ganda sheeka qeesif qeesii walitti mufachuu isuu dubbata namni waan taateef wal haa qusannu na qusadha yoo isin na qusattan anillee isin qusadha innaa akkasii wal haa qusannu jechuu barbaade sanarraa akka barbaade haadha faaxetiin hangafee yoo barbaachisaa ta'e Gondaree fuudhi bibi siimi jennaan Gondaree fuudhi kana jechuun Harargeen Gondareedha jechaa jirtaati Harargeen Gondareedha haadha faate Kiyaar bakka amma dhiifama gaafatu. Kiyaar dubbiin jallisiin ilaali Kiyaar dubbiin jallisiin eeshi maal jedhee dhiifama gaafadhaam no dubbiin jallisiin ilaali ka dubbii butu anuu beekaa ka funyaan butu naa eegaa jedhe an maal an sanyii jaarraa abbaa gada fuudhee malee way akka akkana dhaqootan beekaa Kiyaar. Okay. Amma mucaan kun dhiifama gaafatee jira isin hin genne ammallee haadha faatee viidiyoo Abbo dhiifama kana usmee ati mee dubbii hunda dubbattee fixxeetta dhiifama akka nama gaafatanii usmee ati waa hunda keessa jaarsummaa beektaa tama dhiifama afaanuma hanqi keessa dubbatamaa raawwatu. maa kanaa ol maal godhare yoo ila Usmeen duraanuu qaruuteedha. Goolii nama kaayaa isin usmeen beektanii isin usmeen nama salphaa seetanii. Aboola kai garalaafoti waan dhimma dhuunfanarraa qabdu jecha waan barbaadinaa seen. Anaafatti dubbatu Ani mati dhimma dhuunfaa tokko irraa qabu namni hunduu hin beeka. Beeka mucaa boolii keessa. qabdu ni beeka dhageeffatu dubbachuu Wallaahi billaahi usmeen kijiba. Ogumoo dhagaa. Wallaahi dhuunfatti na jibbitaatti. Wallaahi billaahi kijiba. Ana waan barbaadda walirraa baafadhaa jedhama deemaa waan barbaadda walirraa qabfadhaa anu bichaan tuqinaa Ka qabamte haadhumattu dubbii birii nutti hin fidinaati. Eeshi fitaa kaa'ela. yaa baalaa eeshi an dhiifama hin gaafadha haadha faatee dubbii tanaa gabaabsinu an dhiifama hin gaafadha akka ati barbaadettu jechuu haate haadha faatee allukatii yoo sagalee ofidee gaggara galee dhiifama si gaafadha haadha faatee garuu warri as jala deemee naarrabsu kun takka walii galee KR King warra jedhu kana wajjin KR King jedhee haa tarreessu yalla Koy kiyaar akkas illee jennu koy kiyaar. Koy. Haadha faatee. Akkanatti fakkaatee amma akka yaada kiyya argaa jirutti akka Abu Mu'aaz quba ol qabeetiin ashhadu Allah ilaha illallah jedhu sanitti akka inni shahaadaa qabatu barbaadan fakkaate. Mee akka inni jedhee dhiifama gaafatu. usmee dhageeffadhu laali Koy ni fitadha. usmee dhageeffadhu Akka inni jedhee dhiifama gaafatu qofa dubbadhu ati akkaataa sanarratti shahaadaa ana qabsiisa. ummanni ajandaa barbaada abadan hin jiru Kiyaar. deemaash kanaas deema mana keessan banadha ka barbaadde haadhatee irrabsi ka barbaadde haadhatee gudeedi qara haadha walii gudee dartanii miti asirratti ka barbaadde haadhatee gudeedi ka barbaadde haadhatee irrabsi kan haadha kabajaa qabu haadha namaatii kabajaa qaba kan abbaa ofiitii kabajaa qabu abbaa ofiitii kabajaa qaba kan kutaa ofiitii kabajaa qabu kutaa ofiitii kutaa namaatii kabajaa qaba kan amantii ofiitii kabajaa